business ambe. Okay, maalif galakiftaa ye video sa yero kana eeggate galakisho maalif barbaachisa? Yero video way yero sana eeggateesi har'a waraabatu nu galakise. Baraki aki jire mer jalqabana arrabse baribsani. Ya ana jala haftin senen. Kenna ko welcome. Ayya wati jaarti namaatiin kennaa koo hetta. Awun doonu ke tabaju. Hojjaan kun maal ta'e yaa? Jechi saahiba mire saahiba. Ay. Saahiba ga wanje kenna ko gonjo jaarsa kabdinan bi khayar khiyara ma. Ko tumbar tiktok kennaa koo hetta ni re injini ni jo kenna ko jameti naaf bori yeramo bonuka lubbuka jam. Tama. Kona kas. Web saya wallahi billahi. Ayya. I'm so sorry wallahi boni. Akka sani si balle sen beku wanin dufe ifama sinje chufi milara so ko fe yo boy nan jettes boy atina boy nan jette amman si bo ana balli sa nan bo yo bo barbaji selle amma boy ira ka jolle tin tabatini re ati ira ka jolle ko barbadi no na khena jette don tanas no no والله كيمتي أتيو كان سجلي كان كورا بدني جرتها ما جد بالفتين إذا ما نقافت شو ست الفاتي أوكي لبوكو يلا قدي ساني إبسا قدي والله إبسا لقي يوبو باتي بوني والله كيسا باسي لقيسي قدي ساني إبسا ودي كان لقي سامي لوكي قديوني بو باتي ستة تباتي Wene shamaga kabate sadi game. No, ibsa akasmitika. Achi fagaduti ibsa. Achi fagaduti jilban jilbifadhu boni sorry nanjed akkamti. Akkuma dhiirri. Wallahi sirriitti itti balleessite wallahi ibsa. Ana tanaanuu ni murteessa. Sarifu sirriitti itti balleesse dhiira lafa haaftanii sanuu dhiira nama guddaa nama kabajama barna kabajama barana tufti kesama no nama kana bar jaalatu deemtaasi ibsa dhaggeeffadhu qoy mee jaalatu finiin akkasin jedhaa jira nama kana la dhaggeeffadhu jaalatu deemtaa mee warri la booni dhaggeeffadhu doon tanas lafa onnaa kana jette ilma namaatiif jilbiifatanii dhiifaman jenne ati khafur rahim rahmaanni ati amantu sunu ya rabbi khiyya na araramennan kana ma araramootaati wanni si jilbiifatanii maali mee naa himi booni kan qofana ati fatti balleessite bar yaa si balleesse Dingata si wara abdee wara bajette kuban qabdu. Sagalee naati. Ibsa dhugaa dubbachuudhaaf sagalee naati wara abdee kun iska macarashaa hiyootii liyaxafa ይችላል እኮ ገብቶካል? Ayya wallahi. Nama meeqatu sababa kana nama meeqatu lukkee sirraa kaase booniyee. Inna. Booniyee na janta shi feeti akka oo feetiu mana gara mo fatasan karakkaru jirraa nuti. Ufatinni akka ufanne ka khashite raga achi tuguru tir. Qoranno nuti irra jiru. Kenna you are Muslim. Akka amantii muslimaatti ilma dhiiraa tokko kayna dhiifama hojii jilbiinfadhu malee sirraan fudhuun amantii teenya keessa jirti. Nin jilbiinfadhaa fi narra murteessiti. Saayiba ishiiti. Dhugaa dubbachuuf akka shari'aan gambaradhetti ilma namaatti jilbiinfadhu. Salaamtaa dhamoo fakkeenya miila irratti kufanii akkasitti wannoo jedhamu hin danda'amu. No. Ifama balleesse garuu lamoo ittiin deebi'uu jedheenii ibsa. Okay. Kennaa gara lachuu dhaggeeffatu qabda. Yaada maa akkatti gixxabsu godhin caalli sinurraa Iyyaanurraa jallisatti nan aarsini. Laa'eegumaafuu miti akka rabbiin keenya jedhetti buluudhaan malee ka jirmaa. Qoraachinna qoyaati ka jirmaa naati jechuu barbaadda qoyaati. Maal barbaaddati mana kiyyaa maal barbaaddati naaf na sijjuu daawwanna ibsaa caala barani booniyyette ibsi booniyyeerra jaaladha dhugaa dubbachuuf booniyyeen nama hin qabdu nama biizinasii isaatiif deemu malee nama shiif na'u jireenya isiitiif yaadu hin jiru garuu rabbiin naaf sujuudaa jedhe malee ilma namaa sujuudaa hin jenne. Ifama lamuu ittiin deebi'u balleesseeraa jedheen ibsa. Ifama boonii tolubbuu lamuu ittiin baruu ittiin deebi'u dhugaan siin jaa wallaahi lazim. Takkaatti akkasitti shawwadee haasawaa kiyyarraa'u ogoon nama waraabu ni beeyta. Yeroo hedduu tara kudhanii ol wajjin haasofnee keessanii tara kudhanii ol jechuudha ni beeyta. Gaafa ajindaan akkasii oowaa sanuu sila waan hamtuu hojii haasofne sa'a sanuu sila waan akkasii wanni godhuu qabatu ture. Garuu taraa tana wani nan aare aara keessatti maatuman
haasoo sitti qayyaradhee afaan sitti jabaadhee si waraabee dhiifamaa obboleettii tiyyaa qashtii wallaahi ati anaaf ansi tuquun ansirratti akkas dalaguuni am wrong wallaahi waan bareedduun dalage jee ifittiin fudhu soorii si jaashii qashtii. Okay, viidiyoo sanni qaaftaayyee. dhaga'u jirtan. Yoo ishiin kaase nan jette nan kaasa. Okay, boonii yaadii sumaa kaasu. Ati maaltu kana mara qotaa qotisin jeeti. Ati ilillee amata meeqatti jaartii isaatiifuu gadda guyyaa keessa lafaa kee marti itti haatu kanaattu ammas waa'ee kana maa eeguu seenii haasa. Hadirtaa hin adhiisi booda ramshaan. Jaalala naaroonfadhe tanarratti. Jaalala maal haaromsata? Jaalala daandootti haaromsitaan. Faashina nama jalaa agartee jarri kaan akkatti kaan na bakka maakiin faan akkatti roomaantika daleenu atillee taa'umsa dadhabdee akkasumatti kaatee babaa fudhattee mataa nu nyaatu dhaasira. Oromootanii jaartii fi asirratti itti kaateen irraa laalladha. Oromootanii jaartii. Wooma fikiriinsa mana kana tiktook irraa akka ta'uu jirtuu fi hinaafa mataa akkasumarraan dullatu manaa qabdus baafattee. Rakkoon qabu tabiraa laalurra ganda keessa deemee tabiraa laalurra yoon tiyyumatti kaayyadhe rakkoon qabu. Wallahi bareedduu godhe Kadir dhiisibsamaa dhugaanni jaartii isaa haaromsatee waan rakkoo qabu. Oromoon jaartii isaa haaromsachuun beeku barkana laa haaromsuu barbaada malee. Kadir nuni si harap maji amma naaf bakka naaf hin asirti. Bakka feete jirti. Yaa naaf jaarsa kee kana irra waan inni kajeellaas naannoo hin bahin. Nolaan namni hundi na deeggara laalama Oromoon hundi akka gaafa Joowar deeggaranitti na deeggaran. Dhugaa laa Kadir maashaallaadha. Gaafa Oromoon si deeggartu siinumatti beekanu waan takka haxaata taanan akkasumatti. Maafi mushkila gaafa sanis itti bareetiin jira naariyaa miti anaa fi booniyyeen itti barree jirra waa'ee namaa irraan kaayyanne. Akkasii miti booniyyee. Dhugaadha. Garuu ammoo ibsaan kaasuu qaba viidiyoo tan. Oo dhugaa dubbani wallaahi qubna gara kaasuu qaba. Ibsaa kaasuu viidiyoo. Viidiyoo olii gadi mummuratanii haganatti yuutuba irra. Cicciranii bar boonii kaasee kaasuu baate cicciranii bar bakka hundaangaanii faayidaa maal qaba jalqaba balleesse wallaahi ibsaan akkas baraabuun qabu ture. Sanuus hin jaaladha faa jaalladha. Isaan dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee sappoortii si godhaa si faana ta'a ta'us garuu immoo hin balleesse kalee dhugaa dubbachuuf. Kaleessa miira keessa kenna aaran qaba waan ta'eefin aaruma sana ishiin naa barreessinaan hogguma sana irratti dawwale. Sii galee ana aara sana hin galfanne ishiinis na jiran aartee jirti. Hoggonatti haasa'u akka duraanitii miti sii galee ni beeyti ishiinuu haasa'u keessa. Garuu na shakkite sin jaaladha booni ennaan fakkeessinaan jaa turte. Achuma keessattuu. Beektee jirta dhugaa siin jaa wallaahi akka duraanitti natti haasa'u diddee. Maa duraa si jaaladha siin jedhee beekaa? No, sin jaaladhaa gaa waliin jenne gaa maal wal jaalannaa waliin fikiree gallaa waliin jenne maa kan adda duniyaa. Fikirii isa kan fikirii tiiktookii moo fikirii. Fikiruma dhugaa gaa maal wal fuunaa waliin jenne booni. Booni aan waadaa siisee annama waadaa siisee guutu waa mara nuna siisin callisi. Ishi. Isi. Wal fuuna. Garuu ibsa wallaahi maashaallah illee irraa hin jaa kennaa tana. Wallahi maashaallah illee irraa jeetiin jira dubartoonni keenya kennaa irraa baradha. Laal kennaan amma gaafa dhalte sanirra ammaan tana eegadha gaafa dhaluu dhabde dura jechuudha. Ammaan tanan illee bareeddee maashaallah ammaan tanan illee of eegdi. Amma laa meebii ilmoosi isuma achi jirti yoo ta'es. Wallahi shamarran keenya gaafa dhaltan darsaa dabboo gundoo ofirratti guutanii. Aboo inni dhaltan jaarsa kiyyaadhama gaafa tiisiji. Ini dia setan masyaallah. Dhalte nati oftu ammal dhalte qaalicha nan jamu. Ibsaan kun aboo ati bar dubartiin amma ilmoo deessise shawwaduu dandeessi bar uumaa takka hin beektu ati dubrummaa qabdeettee dubartii amma deesse. Ijoollee tan wallahi. Waan takka hin beektu wallahi. Kiitu waan takka hin beekne dhalte nati haasatu maal deesse je. Akka afaan keenyatti gaanee argeedha. Reedha moo horiidha moo Mega Lagi, mika karir itu dalte. Dalte, ilmu nama dalte? Semoga. Me jo warri ararge yakasi mokasi me takata kabare sabris. Me warri ararge dalte tibe tan takanda genyen. Dia septim be ararge. Awo ma ararge barati ararge me